Gosa obboluu fuuli isaa namatti hin tolu. Akkas naan jedhu waltajjii irratti kun koomediidhaan na beeka kun kan muddinoodhaan na beeka. Waltajjii irra gaafa ba'aan akka kiyyatti namni naaf hin kolfine hin jiru. Kan hoggaa tokko kofalchiisa. Tuni kolfaa jirtu. Ani kolfaa. Gaafuman dura waltajjiitti ba'ee. Ugumani kofalchiisa. Daqiiqaa 3 obsaa hin jedhan. Punch. Daqiiqaa 3 qofa naa obsaa hin jedhan. Mee atiif koomediin akkamitti wal bartanu kan immoo carraa kamiin gara koomedii dhuftee? Akka hoti yanna guddise jaartiin yeroo ayyaanni dhufu kana biqilaa manatti daakti. Bineensi nyaata baraanii yaaja maruuko guyyaa guyyaan kan gadoodu. Akkuma akkatti sirbitaa maalinni. Imna koo gaafan daakuu humna naan jette beektaa. Kanaaf aartiin humna qaba jechuudha. Akkoo aartiin humna qaba guddaas xiqqaas duudhaas safuus eenyummaas maalummaas diinagdees maalis aartiidhaan lallabuu danda'ama. Saniin waltajjii galee maayikii akka itti qabatan hin beeku beektaa. Sabboonti intala salaalee keessa. Baay'ee dhibbateet namni taa'ee na laalaa jira fuuldura. Waltajjii irraa micichi baay'ee dhibbatee qalama wayyaa jechuudha. Iskirbiitoo akkatti qabeet naan jedha akka tanatee laala beektaa. Sabboonti intala salaalee keessa akkasiin gara waltajjii dhufe. Faccee hanga kooyyetti fardeen irra garmaamanii nutuu kan namaan tuqne kan keenya nu saamanii akkas jettee sirbiti beektaa. Mee bisi godhi ilkeekee kanaan ameena gammachiisi adaraa jaalalaan waltaan malee silattu jiraatanii. Kottu Oromoo na biraan fagaatini kottu Qeerroo na biraan fagaatini akkasitti waltajjii irra gaafa hojjedhu waan akkasii kanaan ka'a. የኦሮሞ ብሔር ብሔረሰብ አቅሜ ብሔር ብሔረሰብን ጥላቻ ቦታ ላለለው ቦታ ሰጥቶ ያኖራል ግማሹን በሙጋሳ ግማሹን በጉዲፈቻ ምስኪን ህዝቤቱ ጋር አንጸባረቀ የብሔር ብሔረሰቦችን ጥላቻ ከሰከዘዳ ግሬን ከሲቲ እኔም ምለው ጀሪያዱ ተቆልት ጉሬ ለኔ እቺ ቀሮ የተባረቹን ሰውዬ ማጥፋት ምት ነው ይከብዳችሁ ለማጠቀሰ ጋፈከነ ቀሮ ማለት ጠቅላላ የኦሮሚያ ወጣቶች ነው የነን እውነትም ከዚህ አኳያ እነሱ ማጥፋት በጣም ይከብዳል ጀለ ከነዳገየት ሙአባሳዬ ቀሮ ማለት ነው ያላገባ ታዳ ከሚበጣብጥ ለምን የሚሳሰጡት ነው ጋአንቶ ይለፍ ካነሰ ከትግራይ እናንተ እንደሄደ ለምን ጀናን ዘሩ ሲደበሎቅ ማበጥበጡ ነው Samni Oromoo jaalata gaafa jettee immoo gama tokkoon ilaaltu sabumti biraallee diinagdee jaalata malee fakkaatee buluudha malee gaafa makkalaakiyaan dhufutti qeeroo fargaachuun bazigaa gabutaadha. Bazigaa gabutaadha. Gaafa qeerroon dhufu immoo qeerroo barau asaayyoo sukkuun as marisoo. Mi'a galfatee muuzii alatti gatee beekta. Muzi balbala duratti raafate ijoolleen beeloftee miree guyyaa sadii akkasii butanii ilaalan nyaatan uraadhaan laala beekta ofii dubbachuuf sodaateera ijoollee silaa akkasii akka turaan laalee taadha manaatti tolima ol garagalee beekta achi kadija araba kish qeeroo muzuun yalla xallaxe no jedhan araba kish allaalaatu raasuu hilqamsoma haqi maslaale ate shamshu araba kitau Suuqatiin gommaa kamii balaa muuzii balaa ittiin suuqii gommaan hanga nu jalaa nyaatu laale. Bakka yoo gubate. Maarree asfaaltii irratti gommaan boba'aa jira meera. Qeerroo ibla muuzii. Yoo tana cakkanuu dadhabe. Ante qeerroo aara bafattaree hulattuu muuzii lallijoo deema qotaata xaallaa argu jedhanii. Ijoollee isaati. Ijoollee kiyyaaf qadaadhaan naa darbee. Ijoolleen darbinaan ife. Ante qeerroo itti baarakkisoo. Ante Oromoo dijibbarau asaayyoo. Achuma taa'e. Achuma taa'e poolisiin dhufee boodarra suuqiin koo akka mi faraqe suuquun kifate aaraa suuquma kifatuun kaftaalee majammaraa qeerroo kalfaqqadee jedhe qeerroo minaa gabbaa jedheen poolisiin haara baakii wanti kana barkee hawluu nibira siqqaaxalee taabbaan barkee onnee argate kaamalee argite qeerroo harka
harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bridge Media biyya alaaf biyya keessatti argamtan marti keessan. Nagaan keenya jaalalaa fi kabajaa bakka jirtanitti isin dhaqqabachaa kun qophii keenya Bridge Artii eenyu dinqisiifattuuti. Qophii keenya har'aatiin immoo istuudiyootti argamuudhaan keessummaa qabanneeti kan argamnu. Keessummaa keenya kanaan immoo eebbisaa wal nu barsiisaa eenyu akka ta'e nutti himaa turtii gaarii qabaadha. Hayyee Qiddist baniinsa waan nu taasisteef guddaa galatoomii egaa har'a keessummaa qabnaa Bridge Art eenyu dinqisiifattu karaarraa osoo hin ta'in istuudiyootti argamna. Qophii keenya har'aatiin qondaala qacalee tokko koomeedii irrattis waan adda addaati irrattis isteejii iddoo adda addaati irratti mucaa beekamu keessummaa goonee affeerreerraa isa waliin turtii taasisnaa kallattumaan gara isa wal baruutti deemnaa walaa baru. Eebba duratti waliin barre amma akkamitti lammata wal barra. Irra deemne jenneeti. Duratti akkuma dhufuun nagaa wal gaafannee istuudiyoon keessanillee baay'ee natti toleera. Istuudiyoo guddinaa, istuudiyoo dagaaginaa kan gammachuu kan waloo keenya haa ta'u jedhee jira. Galatooma. Egaa maqaa kee ani yaamu wayyamoo maali egaa abbuun toofisuu wayya. Ani Gosaa Obboluun jedhama. Waltajjii beeksisaa fi akkasumas baacoo yookiin koomeedii taphataadha. Duraanuu hin beekta waan ta'eef. Daawwattoota. Fuulli isaa namatti hin tolu. Akkas naan jedhu waltajjii irratti kun koomeediidhaan na beeka kun kan muddinoodhaan na beeka. Abshee. Nama mararta dhugaa. Atuu nama mararta. Hayyee meegaa irra deebiin baga nagaan dhufte siin jenneerra. Amma kaasee gosaan eenyu akkamitti gara koomeedii dhufee maal kan jedhu kana kan waliin haasofnu ta'a. Mee sanaan dura sanatti osoo hin seeniin duramee uummanni takka haa kolfu yookaan abbaan kolfee asii ari'amee haa bahu. Kofalchiisuu kanallee baay'ee hin danda'u jedhe. Maaltu na mudate seete karuma koomeedii kanatti akkan dhufeen baacoo osoo hin taphadhu. Baacichi maal jedha seete? Adurreen intalaan tuutaa kadhattee jedha. Fuudha feeruma. Jaarsummaa situ taa'ee yoo jette immoo asirratti deebiin qabu. Gaafa kana antuutichi qotadhee manaan qabu abbaan micayyoo jechuudha. Maamota natti hin baay'isinaa 5 qofa ta'a koottaa fudhadhaa jedheen. Adurreen gaafa fuudha feerumaa adurroota dhaltuu qofa adurree 39 ergite. Gadi ba'ee ilaalee siitti edee gaafa ilaalu adurreen 39. Haadha manaa ta'uu taatee kanan siin jedhu na dhagaye as garagalii adurreen qe'ee keenya dhufe 39 jedhaan. Yaati sodaan dadhabdoo ittee keessa kaatte. Reebduu akaane affira warruu taane jette keessa kaatte. Antuuta jedha. Antuuta jedha. Malachaa jirti laata. Haadhan talaati. Inni boolloo gaarii taa'e. Na sosodaachise lakkii of eeggachaatuma sirbii. Boolloo gaarii taa'e. Adurroonni barreerra nyaa'u misirrootaaf jedha milkii haa ta'u yoo asii galle garuu zalazallee irra gadi taa'e. Boolloo daarii taa'e. Yaa warra nyaa'u tooftanis naa galee boolloodhaa gadi hin ba'u cidha sababeeffachuun dhufta sanyiin waa ta'u jedha boolloo daarii taa'e. Kanatu na mudate. Yeroo waltajjii irratti baacoo kana dhiyeessitu jechuudha. Saniin booda atattamaan oliyyanni keenya bulchiisa beelladoota naannoo Oromiyaa biraa akka nuuf ga'u. Kanaan booda abadan hin danda'amu zalazalanii Oromiyaa keessatti coomarra gattaa'u jennaan. Akkamitti akkana jettaa naan jedhan. Yeroo sirna wayyaanee keessa. Akkamitti akkana jettaa jennaan. Anaa miti adurree fantuuta jedhe. Jettee ijoolleen jedhe Faayisaa Tureen jedhe. Mudannoon inni lammataa sagantaa wayii qaba. Mee mudannoo gara lammataatti seenuu kanaan dura akka nu jalaan dhumne xiqqoo hasassatan miti. Galatoomii seensumarrattu faniidhaan nu jalqabde. Mee atiif koomeediin akkamitti wal bartan yookaan immoo carraa kamiin gara koomeedii dhufte wantoonni gara koomeedii si fidan maal ture karaa kamiin itti deemte duruma itti yaaddeti moo faamilii keessa waan akkasii jira moo akkamitti mee gara koomeedii jooyin goote? Karaa koomeedii wanti akka inni itti dhufe akka hoti yanna guddise jaartini yeroo ayyaanni dhufu kana biqilaa manatti daakti hin sirbitisi. Jaartin? Daakaa sirbiti beekta. Waa'uma sirna gadaa kana sirbiti beekta.
Qilxuuf moo odaaf qilxuu mukaddaa tiyyaa jamaru kooyaa waan ofii koo odaaf qilxuu mukaddaati. Safuuf duudhaan guddanne miyaa jamaru koo nuti ijoollee bagadaati. Qabsooftuudhaaf jaartiin beektaa? Bineensi nyaata baraa miyaa jamaru koo guyyaa guyyaan kan gadoodu. Akkuma akkatti sirbitaa maalinni. Imna koo gaafan daakuu humna nan jette beektaa? Kanaaf aartiin humna qaba jechuudha. Akkoo aartiin humna qaba guddaas xiqqaas duudhaas safuus eenyummaas maalummaas diinagdees maalis aartiidhaan lallabuu danda'ama. Akkas jetti. Kana gaafadhee biran ta'a beektaa waraqaa wayii qabadheen bira ta'a. Kana waa'ee sirna gadaa kana sirbiti sirritti. Siraatuma tumachuu fi jamaree kooyaa waan ofii koo chafeetuma tirra teenya guyyaa guyyaan nu milkeessaa yaa jamaruu kooyaa waan ofii koo ayyaantuma warra keenyaa jette. Erga guddaa qaba. Gaafa sirbitu ani immoo gara fuulduraatti abdiin qaba beektaa waa'uma aartii kanarratti. Ka'umsi keessanaa jechuudha. Ka'umsi sanii gaafan karaa aartii dhufu akkasuma karaa aartii dhufe mucaa wayii Biraanuu Bultoo jedhama weellisaa Biraanuu Bultoo jedhama indee waltajjii guddaa wayii irratti waltajjii irratti sirbitu malee naan jedhan maayikii qabadheen beeku sirba sabboon tittiin tala salaalee keessa jalaalli kee na qabee na boochisee nayyis saniin waltajjii galee maayikii akka itti qabatan hin beeku beektaa. Sabboon tittiin tala salaalee keessa. Baay'ee dhibbateet namni taa'ee na ilaalaa jira fuuldura. Waltajjii irraa micichi baay'ee dhibbatee qalama wayii jechuudha. Iskirbiitoo akkatti qabeet naan jedha akka tanatee ilaala beektaa. Sabboon tittiin tala salaalee keessa akkasiin gara waltajjii dhufe. Akkasumatti sirbee bu'ee natti kolfan beektaa. An waggaa tokko natti kolfan beektaa. Anuu rakkoo falchiisaa jira. Muufadheen galee aduu saniif muufadhee galee achumaan qo'achuun qaba. Aartiin kun maali? Namsee isaa amaaru lubbuu isaa amaaru daadhii galaan eebba kitaabaa wayii qopheesse. Achumaan koomedii kana barreessuu eegalee koomedii kanaan beekamtii argadhe. Hayyee achumaan itti fufte jechuudha. Achumaan itti fufe. Amma kunoo falchiisaa ta'ee gaafa Finfinnee dhufee namoonni hin beeknes nagaa na gaafatus hin beeku obboleessa koo gaafan jedhuun ani fuula hojii fuudhee deema waan ta'eef namni na beeka ani garuu hin beeku. Ati namicha diraamaa koomedii kaamodiinoo taphatu sanii matu. Amma baay'ee wantoonni ati haasa'aa jirtu keessatti keessoo qabu cigoo wanta jedhamu sana yookaan sookoof sorgoo keeyyanni soddoma. Okay, word for word na bu'ame. Antuunni soddomii saglan maal maaliin kan jette antuunni soddomii saglan sun hamaamota deemuun maal maaliin sun keeyyata biyyattii heerabseera biyyattii wajjin wal qabataa kanaaf jaras aarsee jechaa jirta. Isumaayyuu immoo akka honkee yeroo midhaan daakan sanii hanan sirbuu humna naa ta'a yeroon sirbu aartiin humna qabaa jechaa jirta. Aartiin siyaasa irrattis maaloo irrattis humna qabaa ergaa jedhu dabarsaa jirta. Yoo akkanaaf galetti. Akkasi. Garuu iddoo itti dogoggortee adurree moti kan hantuuta moti amaamota deeme amaamota kan deeme adurroota. Soddomii sagali baay'inni isaanii. Ana immoo kan ajaa'ibe maal akka ta'e beektaa bulchiinsa beelladoota naannoo Oromiyaa yeroo san jira. Yeroo sanitti hin jiru waanuma akkuma uumamu barbaadameeti. Yeroo sanitti kan namaatu hin jiru. Hawwii qabu fuuldurri keenya ifa jedhanii waa yaadaniif. Kan namaati illee miti kan beelladoota hin humnaa jechaa jiru. Yeroo sanitti jechuudha waan akkasiiti. Yeroo baay'ee ana mudannoo akkanaa kanatu gaafuma 2009 keessa maallaqa dhabne beektaa. Surree takkan qabaa ishumaanan hojii deemas. Ishumaanan cidha deemas. Iyyummaa tana shiyaa dhabanii na dhabde yeroo sanitti beektu. Gaafa kana riyyaan kiyya wayii bakka wayii deemna naan jedhe. Deemuun jedheen. Deemnu malee jedhee makiinaa seenne intalti wayii shaafsiikii dibattee bareedina fuuldura teessee jirti. Amaariffa hin beeku ani. Mina baataa fattaallee tuushii ta'edha isheen.
Ini macam fanatatku. Makina keessa taa'e. Ammas deebi'ee ilaala. Anti majammaraa gizaa findaataa caammaa surrii naan jette. Yeetuma migganyoo findaataa surrii jedhaan hin beeku amaariffaa kana. Uxaa markaatoo bazaa'um xaxateetti maxaallee bunnaa bamaayikaatoo naan jette. Dhibbaa afuran qabaa ishumaananii surree bitachuu markaatoo deeme eebbaa kiyya kaa maal gootaa wanti. Akkamii milkoofte? Gaafa achi ga'u nama lama ta'anii surree gurguran. Surreen meeqa jennaan surreen qarshii 400 arra bitadhu borooffadhu jaalallee ta'e bira dhaqeetti shuurii yoo barbaadde deebisii shumattuu gurgurii naan jedha. Maakiyaatocha maalidhaan dhugdere? Ati seenimee. Yoo barbaadde shumattuu gurgurii naan jedhan. Amma isaaf bitadhee maraata wayii gamarra dhaabbatee jira gaafan birrii kennuuf jedhu amaariffaan waynee Gaji beriya kottore shaachi surree una qayaayere ani cinaadhaan sitti mee osii galee anguyyaa adii nurrii namatti marannu baasii ashee kabaale surreen ati bittee an dubartoota ta'an nurra bira ol si taree naan jedha. Wantoota si'aadha dhufu. Yoo mana ga'ee dhaalu surree dubartootaan bakkana nama ga'usan. Surree biraan qabu waan ta'eef isuma fadheetanii intalitti bira deeme beellama qabna. Dhiira lama ta'anii natti dhufanii tokko amaariffaan. Ante elit ባለፈው ሳምንት ወንድ ነበር የተገደ ዶሮ ቦታውን አስቀየረ ኦሮምቲ ኢሲያና ማና ማልሶታ አስቀየረ አቱ ኑሪት መሬ ቀርሽን ዲባ አፍር መርካቶቲ ገደሊ ገለ እንተልትኒ ጃለተ መቃሺ በቀለ ዴን አሎተሺ መቀለ እሺን ቢየ ገላ ወጅን ቢየ ገለ ሳሙኒ ሳያዱ አከ ጎመና ጣፊ ከቸት ከንቀንጨሬ ነው እንደው Akkasan ta'ee ture beektaa yeroo hunda salphachuu yeroo hunda muudannoodha beektaa. Surrii sanaan waltajjiirra baatee bahee jira. Maal si quunname? Yaaddoodhaan yeroo san nu ariitii jalatti nu reebdi sirna san keessa aartii kana sagantaa qopheessuu hin dandeessu eeyyama siif hin kennanii gaafa tokko akkanuma sagantaa qopheessine micaan goobaa kormaa sirbaa jira weellisaanii waraana sadi ta'anii bira ga'anii. Mina abbaa goobaa tilaalle zimbilee galgalotoo attilim jedhaniin. Gaafa kana bakkuma jirutti waan hundaa dhadhaabneeti yaaduu jalqabne beekta. Hundi keenyayyuu weellisoonni walitti yaane yaaduu jalqabne. Muudannoon yeroo sanirraa ka'eeti bariimoo finfinnee kana sagantaan qaba. Surree gurraacha manaa qaba yeroo hunda suufii gurraacha uffachuu jaaladha beekta. Suufii gurraacha se'een Mudannoo kaleessatiin taayitii haadha manaa koo uffadhee waltajjiitti bahee surrii gurraacha see jechuudha. Kanaaf eebbaa kiyya mudannoo akkanaatu jira jechuudha gabaabumatti aartiin mudannoo hedduu qabdi jechuudha. Tole mee ammam ta'e mee egaa gara koomeediitti dhuftee ammam turtee egaa chaalenjoota baay'eenis akka jiran nuuf ibsaa jirta. Egaa dhuftee wanta yaaddu argattee jirta yookaan immoo hamma yaaddu galma siif ga'ee jira. Ergan gara aartiitti dhufee waggaa kurnaffaa kooti garuu akkan kalaquun umuriin kiyya karaa 40 ga'eera amma. Garuu dulloomu ati dulloomtu nan jechaa jiru waa isaan beeku aannan re'eetti nan guddadhe naannoo keenya aannan re'ee jira gammoojjitti guddadhe godatti guddadhe aannan re'eetti na guddisan kanaaf akkatti arraba dheerattanaan jedha akaakayyuun kiyya beekta aannan re'eetti ni guddadhe waan ta'eef waggaa 40 amma umuriin kiyya garasitti siqaa jira. Garuu eessatti akka dhalattee adda baastee nuuf hin himne? Kanan itti dhaladhe asuma naannoo Finfinnee kana ganda Booraataaf Gujii jedhama. Aanaa Akaaqii jala jirti jechuudha. Duukam keessatti argama. Naannoo Finfinnee kanatti dhaladhee guddadhe. Garummoo akkinitti guddadhe safuuf duudhaan na guddisanii akka ofii akaakayyuun waanuma hunda isuma safuuf duudhaa sirna gadaa kanarratti isuma haala xiqqaa guddaa wal kabajuu kanarratti haaluma sanii na guddisan jechuudha. Kanumaaf anillee umuriin kiyya akkasii nama intala waggaa 10 qaba. Gaafa na waliin deemtee baacoo taphattu. Isheenis baacoo hin dandeessi intalli kee? Na caalti. Daa'ima ofitti baasuun sirna guddisee jechuudha. Baay'ee na caalti maaliif miila darbee gaafa haadha manaa isaa waliin gaa'ila uumu dinnichaa kiiloo 4 bitee galiinnaan dabaaqula 4 bitee galee. Waltajjii irratti dabaaqula kiiloo 4 bitee galee. Lama garanaan wadarooni dheebatee araqee dhugaa oduu deemu machaa'ee lafa dha'e.
yaa rabbi ganama ammaa namiite lakkin irraan kaatanii obboleewwan kiyya osoo sin arganii biitti wal fixeedha. Asirra na ciiseera dabaa qullee lama beetta. Hiriyaa wayii qabaa bilbileeni. Nan dhaqqabdu hin jedheen beetta. Maal taatee naan jedhe. Maaloo gurbaana dhaqqabii adaraa ayyaana warra keetii durriyyeen kan na marse nama 18 gosa maal taatee hokkanaa machiitu si marseetii naan jedhe. Badhaasaadha maqaasa. Eega jettee yaa ta'u badhaasa jarreen kana amman ilkaan 576 irraa harcaasaa jedheen. Ilkaan 576 kana namuma tokko qabamoo naan jedheen hin jedheen akkas tana namaa moti naachatu si marse naan jedhe. Jechuudha. Yeroo sanatti abjuu seetee toon baannan nire. Yoo nan bilin jedhu edda abjuudha. Abjuudha. Antichi abjuudha. Kana fakkaata. Maal inni gaafii sana osoo hin deebisin akka hin dabarreeffani amma tokko itti dhufteerta. Aartii waggaa 10 akka hojjette yookaan immoo koomeediirra yookaan waltajjii qindeessuurra akka waggaa 10 hojjette nutti himtee jirta. Garuu gaafii kana wajjin wal qabatee gaafiin biraa inni ka'ee maal ture wanti eegdu sun argatteertaayi ka'umsi kee maal fakkaata tureyyuu amma maalirra jirta akkasumas chaalenjoonni jiran maal inni. Wantan yaadullee hin arganne hanga ammaatti jechuudha. Wantin kalaqaa tures yookiin immoo ani barreessetti miti kennuma uumamaati bakka bakkatti jechoota tastabee jedhamu kana waanuma tokko waanuma amma arge irratti waa hedduu kalaquu yookiin barreessuu bakka bakkatti sun immoo aartii keessatti jechoota tastabee jedhama waa tasa taphattu itti yaaddee barreessite yoo duun ta'e waa tasa taphattuudha. Waan akkasii qaba kennaa akkasii qaba garuu akka kennaan jiruun waan barbaadu san immoo yookiin immoo fiilmillee ni qaba waa hedduu qaba garuu immoo san haaluma rakkoo dinagdee biyyattii keenyaa kana beekta ka ijoolleen Oromoo aartii kana dagaagsuuf yookiin immoo dandeettii ofii uummata biraan gahuudhaaf haaluma rakkoo dinagdee kana akka yaadetti bakka yaade hin geenye garuu immoo ammaaf yeroo kana waltajjii sirriitti na yaamu. Waltajjii gurguddaa irratti na waamu sirriitti hojjechaa jira namaanis wal baraan jira amma reefuun waa wayii fuuldurri koo ifa jedhee waa wayii argaa jira malee haga ammaatti wanti kana bakka fedhii kootii ga'ee jedhee wanti wannoo jedhu jiru garuu gara fuulduraatti gahuu hin danda'a jedhee yaada. Hojiin qabullee gara fuulduraa hojjechuuf itti adeemaa jira. Koomeediin ala hojii biraa maal dinagdeen kee maal isumaan alatti waltajjiidha hojii waltajjiiti loowwan kana nan furdisa akkasumas hoolotas rootas nan furdisa qonna kanas nan qotaa maatii sanaafidee interviyuu dhufuun keenya naaf beekaaf tokko nuftaa shunkurtii kanallee nan dhaaba shunkurtii adii kana meeqa gali qarshii 80 bitaa ta'an jiru amma 200 galeera kan Suudaan nuuf diskaawunti ta'uun sawaan hin oolle. Biyya keenyatti garuu lafti keenya baay'ee bobbokoksaa akka kiyya kana ilaalinaan lafti keenya shunkurtii baay'ee bobbokoksaa gaafa dhuftan interviiwudhaaf gaafa dhuftan gabaarratti amma 200 isinii 175 isiniifan kennaa jechuudha rakkoon hin jiru. Kanaaf waan akkasiitiin amma kanan jiraachaa jiru garuu immoo hojjedhee daldaluu qoturra filannoon koo aartiidha maaf aartiidha aartiin gaafa si keessa seentu galgalas ganamas hojiin kee aartiidha nama halkan gaafa rafu waa 3 waa 4 5 kalaqee barreessaa bula akkasuma waraqaa barreessee oduun ta'in akkasuma keessoo kootitti jechuudha waan akkasiiti meeqa gara fuulduraa walumaan ilaalla. Kanuma wajjin wal qabsiti chaalenjoonni jiran waltajjiitti yeroo baatu namni akkamti simataa yeroo tokko namoota tokko irraa yeroo dhaga'u ani kofalchiisuuf dubbadhee namni kolfanii yeroo sanuu anuu deebi'ee na ajaa'iba namoonni jedhan jiru koomeediyaanonni jechuudha. Kana wal qabatee maal faasi mudatame waltajjiirra yeroo baatu chaalenjoonni jiran jechuudha. Waltajjiirra gaafa bawaan akka kiyyatti namni naaf hin kolfine hin jiru. Kan hoggaa tokko kofalchiisu. Tuni kolfaa jirtu. Ani kolfaa jirtu. Gaafuman dura waltajjiitti ba'ee. Kofalchiisa. Daqiiqaa 3 obsaa hin jedhan. Punch. Daqiiqaa 3 qofa naa obsaa hin jedhan. Waltajjii irratti ba'ee muudannoon miila darbe na muudateera. Muudannoon na muudatellee baay'ee waa amma ta'e tokko kan nama rifachiisudha.
hiriyaa kee tokko walii waltajjii beeksisaa jirra. Micichi narratti baacuu isaati. Baaconni ani irratti baacee wayyaanee fi daabuloos mana irraa kireeffachuu dhaqa. Micicharraa hiriyaa kootirra. Wayyaanee fi daabuloos. Wayyaanee fi daabuloos mana irraa kireeffachuu. Erga oomishii hiriyoomanii. Irraa kireeffachuu gaafa dhaqanii wayyaaneen meeqa kaffaltanii jedhee micaan 2,000 hin kaffallaa jette wayyaaneen. Echaa fiddanii 2,000 jedhee gaafata ji'aan. Amma lafti Oromoo jiru rakkoo hin qabnu jetti wayyaaneen. Daabuloos immoo echaa fiddaa jedhamnaan anallee yeroo tokko naaf hin milkaa waan ta'eef 500 kaffalaa jedha. Yoo tana kaariyaan kiyya lakkii ani kaayiga jettanii daabuloositti mana kireecha malee isinitti hin kireessuu jedha wayyaaneedhaan. Lakkii nuti 2,000 kaffallaa isaan 500 akkamitti itti kireessita? Lakkii daabuloos mana kiyya seenee bishaan taasaa tokkootti mana kiyya gadhiisee baasi mana kiyya hin gadhiistan isinitti hin kireessu. Isinitti hin kireessu. Singalee eebbaa. Tureen nagadala. Turee galaash. Bishaan abbaa Oromooti. Bishaan keenyuma waan ta'eef. Kana irratti taphadheen micaan immoo narratti taphata. Mudannoo jiruun sitti makaa mudannoon cimaa ture beekta. Gaafa kana eebba hoteela irratti asuma boolee bulbulaa kanatti. Reef torba immoo 2 guuta. Gaafa kana inni dura garbuu gurgura ture jedhee innis dabaree isaan irratti taphata. Garbuu baatee gamsi jechaa oduu deemu jaartii wayii ante balaga sentino jetteeni 18 መጨረሻ አንዱ ከኋላ ቃራ ይዞ እየመጣ ነው ጀደን አቹማ ነማ አፍርታኒ ሆቴል ከይሳ ኮታ ባ ጀደን ባኔ ኮንኮላታ ዳባኒ ጅሩ ኮታ ሴነዳ ጀደን እንሴኑ ጀነን ማኒ ረኮኒ ነው አረብሳ ጅርተኒ አከምቲ ሳረብሲታ maalinni ka hubannoo baacoo yookiin immoo tapha ta'uu dhabuudha na fakkaata. Maalinni sinin beenne akkasitti nuti deeninnatoota maal jedhanii waraqaa eenyummaa keessan qaama seeraa ta'uu keessan waraqaa eenyummaa yookiin immoo militarii yookiin hidhannoodhaan wanti beekuu danda'u agarsiisaa jennaan nagarsiisnu jedhanii akkasitti maaltu ka'ee seentan malee jedhanii boodarra garuu jarreen suni wanta akkasiiti miti beekta warrootuma jedhaman kanaayyuu miti butuun akkasii wayiis jira yeroo baay'ee waan akkanaas mudannoo jira fakkeessanii yeroo baay'ee kaanii gaafumaan waltajjii hojjedhu qaamni biraasiisuma aartii Oromoo kana ni tuffatu beekta waan akkasii kana afaan barbaadeen eenyus fakkaadhee isuma bifa baacotiin itti hima. Yeroo baay'ee nattaaru beektaa waltajjii irratti warroonni qaama kan kennan taane kun jechuudha. Isuma aartii keenya kana irratti baay'ee aartii keenya kana akka guddatu yookiin immoo Finfinnee kana keessatti gaafa sagantaa qopheessinu gaafa sirba yookiin immoo akkas caalbaa sirree hojjennu namoonni baay'ee itti dhaga'amu jiru beektu akkas afarfamu. Waan akkasii kana irratti afaanuma keenya yaa isaanii malee immoo ani jarri kun waan isaanii naaf hin galle beektaa waan akkasii ture. Lammata immoo ijoolluma keenya ta'anii ijoolluma Oromoo ta'anii weellisaan tokko gaafa bahee sirriitti badhaafamu hinaafummaa jira beektaa wal sakaaluu akkas. Waltajjii beeksisaan tokkos gaafa dandeettii kee argu waan akkasii jira. Maalinni namni mana tokko ijaaru qacaa walissaamu jedha akaakayyuun kee. Hinaafummaa jira jecha. Hinaafummaa jira gabaabummaa. Gargaarurra wal tuburra wal tuffachuu fi hinaaffaan jira jecha jira. Kanuma mul'atudha baay'ee. Bakkuma hunda jira. Maaliif immoo namni karaa aartii dhufe tokko aartii wal cinaa dhaabbachuu wal dura dhaabbachuu wal utubuu wal jajjabeessuu siif jira diinagdeedhaan maaliidhaan wal cinaa dhaabbachuun alatti aartiin mataan ishii bu'aa ce'ii hedduu qabdi waan ta'eef akkas wanti namni immoo waan akkasiisan dalagu amma nama shamoo ja'a argeen jira. Namoonni waan akkasiisan yeroo hunda hinaafummaa maali achumatti hafe beekta. Ani amma ofittan gammadaa maalan ofitti gammadaa gamanumaan carraa miidiyaa keessanillee argachuu guddaa galatoomadha baay'ee natti tolee jira. Kana jechuun maalinni carraa egeree boruu kiyyaafillee namoota wal baruudhaaf anaaf carraadha jedhee yaada. Kanaafuu ani ergaa ani qabu weellistoota Oromootiif
wal tuffachuu wal sakaaluu gafaati walaloo fi yeedaloo hojjettee sirba bareedaa tokko hojjettee sirbichi beetti dhageechistu oduu akkana ta'e bakkee kanatti akkana ta'e hojii akkanaati miti hojiin akkanaa miti maal waan akkasii hojuma bareedaa hojuma fudhatamaa hojii uummanni ilaalu kana waan akkasii jira waan akkasii kana immoo dhiisne osoo sirbichi istiidiyoon seenii wal jajjabeessuu haaluma daayireektii namoonni bebbeekamoon jiru amma daayireektii godhan. Warma daayireektii godhame daayireektii isaanillee baay'ee bareedu kana daayireektiin sirrii miti osoo tokko yoo akkanatti harka hidhee daayireektii har'a hojjetee kiliippiin agarsiifame borus iftaanis wal jalatti ilaalanii ati yoo mana caammaa bante ani oduun mana kottee banee guddinatu jira beekta garuu ati mana caammaa bantaa anis asitti caammaa anis caammaa banna suni maanni dinagdeen keenya gadi bu'aa deemaa jechuudha. Kanaafuu immoo yeroo baay'ee yeedaloo wal fakkaataa walaloo wal fakkaataa waan akkasii jira aartii keenya keessa. Aartiin keenya hin hojjetamne waa hedduutu jira. Maalti hin hojjetamne seete diraamaa fudhadhu hin hojjetamne koomeedii fudhadhu hin hojjetamne diraamaa afaan oromoo fiilmii afaan oromoo ati beektu meenatti inni jira jettu jira. Kan akka eelaa faatiyyuu ka. Kaa'umsi jira. Eelammoo namni akka kiyya dinqisiifatu hin jiru waan ajaa'ibaa hojii ajaa'ibaa ture. Garuu immoo jarreen sun hin xiqqaatee achumatti hafee hin jiran ta'e lubbuudhaan isaan hin beeku garuu immoo hojii bareedaa fidanii dhaloota egeree boruuleetti guddisuun kan danda'amu achumatti hafuun isaanii baay'ee natti dhaga'amee jira waan akkasii jira. Baay'ee quuqamni kun anuma hunda keenyatti jechuun Oromoon uummata bal'aadha. Wantoonni Oromoo madaalan hojjetaman jechuu hin dandeenye. Fakkeenya qorannoon tokko akkuma inni kaase qorannoon kanaan dura bahee wayii aartii akkuma galaatti akkuma biyyatti akka walii galaatti akkuma biyyattiitti jechuudha akkuma Itoophiyaatti yoo fudhanne yeroo ani waggaa afuraffaa baradhu riisarchii yeroo hojjennu qorannoo yeroo san bahe jechuudha. Fiilmoonni hanga ammaa Itoophiyaa keessatti hojjetaman yeroo san jechuudha bara 2010 akka lakkoofsa biyyattiitti yookaan akka naannawaa bara 2018 jechuudha. Fiilmoonni hanga sana hanga yeroo sanaatti hojjetaman gara 560 wayiiti walii galatti jechuudha Itoophiyaa keessatti kan hojjetaman. Isaan keessaa afaan Oromootiin kan hojjetaman kan si dinqu naannawaa 28 qofa ture. Si galee Oromoon bal'aadha. Akkuma inni jedhee aartiin Oromoo baay'ee dura ka'ee si galee gumaa yoo fudhattee Hiruut Abbaatu Amaannoo kan jedhame amma yuunivarsiitii Finfinneetti kallattii fiilmii fi tiyaatiraatiin akka introduction paartiitti kennama. Namichi gumaa an barreesse amma gumaa jechuun afaan Oromootii sirna araarsaa sirna araaraa Oromooti irratti abbaan tokko yoo waan tokko yoo badii raawwate yoo lubbuu dabarse kan agarsiisudha kan deebi'ee kaffalamu gumaan kan agarsiisudha. Yeroo sanii kaasee aartiin Oromoo jira speeshaalii 1956 Hiruut Abbaatu Amaannoo kan barreesse namicha Ilaalaa Ibsaa jedhamudha innillee Oromoo ture. Gumaanis ergasii 1966 waggaa 10 booda waa'ee Oromooti irratti hojjetamaa ture. Sochiin jiraayyuu garuu akka ka'umsa isaan turre garuu eebbaa amma gaafa ilaallu industiriin muuziqaa afaan Oromoo dachaan bakka hedduun dabalaa jirasi sirriitti hojjetamaati kan jiru amma yeroo ammaa kana gara muuziqaatiin sirriitti hojjetamaa jira gara diraamaatiin akkuma inni jedhe yookaan immoo gara fiilmiitiin duubatti hafneeti kan jirru akkuma industirii fiilmii muuziqaa san immoo industirii fiilmii keenyattis guddisuun dirqama asumaan ogeessonni yoo ilaalaa jiran dhaamsa keenya kun jechuudha. Kanaafuu industiriin fiilmii muuziqaa kun akkuma jajjabaachaati kan jiru inni waan jajjabeeffamuu qabudha waan sirriitti itti ilaalamuu qabudha. Waan akkasiiti yeroo sana qorannoon jiru kana fakkaata ergas immoo waggaa 5 yookaan waggaa 4 kana booda wanti dabalee amma sana jira jedhee gama tiyaatiriin gama fiilmitiin akkasumas ijoolleen qacaleen akkanaa godatti dhokatanii kanafan gara koomeediitiin illee waan baay'een hin jiru. Kanaafuu akkuma atu jette kun quuqama hunda keenyati irratti hojjetamuu akka qabudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya as istiidiyootti keessummaa keenya har'aa gosa obboluu wajjin taasisaa jirru akkuma itti fufetti jira. Nu hordofaan waliin tura.